suuraa fi viidiyoo namaaf ergitan akkaataa fageenyumatti bilbila nama ergitaniif san keessaa dileetti gochuu dandeessan yookiin balleessuu dandeessan isin barsiisa. Yoo namni ergitaniif suni haalli isaadhaa isinitti hin tolin suuraa isin ergitanii fi viidiyoo isin ergitaniif saniin isin sodaachisuudhaaf yaalii godhe yookiin ammoo isin as faraarra'ee akkaataa salphumatti imeelii nama sanii dhaa'uu qabaatan guutumaan guututti waan nama saniif ergitan bilbila nama sanii kan keessaa balleessuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argate faatu viidiyoo kun laayik share gochuun jalqabaan afaa duraan hordofaa. Aappii tokko dursa bilbila keessatti gad buufattu aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jiru irratti ni baasara tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kan jiru tura tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fida asirratti ikoon sarchii irratti tura tokko kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee fa na daa barreessanii achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana deebisaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii ishee buufachuudhaaf suuraa olusaa gaddeemtu minumaati achi booda dhumarratti qalama deemuudhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood tan tutaniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii ayya daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan imeelii isin gaafata jechuudha imeelii nama saniitiif paaspoortii imeelii nama saniidhaatti guutanii achi booda asirratti neksistii kana kilik gootanii hayya daawwatan kiyya achi booda haala kanaan bilbila nama saniidhaa isiniif jechuudha bilbila nama saniif kan oliidhaa bilbiluma keessanii jechuudha kan itti aanu immoo bilbila nama saniitiif sarratti tura tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan karaa salphaa ta'een bakka namni sun jiru hunda isinii baasa jechuudha ammas wanti barbaadan bilbila saniidhaa guutumaan guututti foormaat gochuudha jechuudha yoonni gochuu qabdan silatti fuulduratti ayikoonii siitingin jirti irratti tokkoof kilikni gootanii achi booda kunoo silatti faaktor riisiit kayyattuun jirti irratti tokkoof kilik gootaniiti guutumaan guututti bilbila saniidhaa foormaat gochuu dandeessan jechuudha waan nama sanii ergitan hunda keessaa balleessuu dandeessan haala kana.